namtichatu amala dhugaatii kana qaba galgaleeffatee faagalaa humnaa ol dhugaa akka tasaa kireeffatee jiraatamoo magaalaa keessa baay'ee ture maatiin illee rafanii namuu rafeera hamma isaa gahu ol dhugee gaafa gahu ni galee jechuudha gara manaa galuuf gaafa deemu balballi cufameera namni irraa banuu dhabame rukutee dadhabnaani mala biraa barate malli inni malate maalidha dallaarran bahee galuudha sanboodii akkuma ta'e dallaa ol koree gaafa jedhu gaafa kalaalu lafti marte sanbooda inni kufee jechuudha ofuun laalee akkuma ta'e balbala qaqqabatee ammas dhadha'uu jalqabe hin dadha'ee gaaf kaanitti abbaan mana sanii suni egaa dha'ee ni dhiisuu dinnaan gadi ba'ee gaafa gadi ba'u namtichi balbala dhadha'aa jira jechaadha garamitti dhadha'aa keessatti kufee akka tasaa asii achi dhadha'aa jira waan godhu dhabnaani abbaan qe'ee suni namticha dhaqee hin tuqee maal taate jennaan akkamii obbo har'a walumaan alaa galgaleessine boottu qaban walumaan gallaa jedhee